Arsenal waancaa nyaatus biyyoo nyaatus it is none of my business. An dhugaa kooti bar Manchester United itti gooliin galus mukitti galut it is none of my business. Isa dhugaa sin jedha. I really don't care. Isaan tokkoof zero wal maaru miti. Jireenya si kudhaniif zero dhaan tun maara bar. Maal taani jara keenya Afrikaa gaafa taatu ko we do have fakkeenyaaf nama kubbaa miilaa ilaalu. Maaliif ilaala? Fakkeenyaaf Trump ilaala. Beeku. Inde. Inni ilaala dee yaadu garuu. Ilaalu. Ishi soorisa dunyaa Elon Musk ilaala. Ishi sooris amma Dr. Abiy Ahmed intini bananii DSTV bananii kubbaa ilaalu. Yattuun fakkaatu. An maaf ilaala re? Isaan maaf ilaalan? Teebilii isaanii irra dhimmoota isaan ilaallatutu jira. Dhimma fiiganiif qabu. Anis akka kootti akka mana kootti dhimma na ilaallattuun qaba. Bro, kot. Dhimma rakkina kootu na ilaallatan. Bro, utuu qoosnu namoota utuu qoosnu wanti baay'ee nu darbaara bara. Utuu qoosnu nama nuti treat gochuu abbaa fi haadha keessan gaddisiisanii. Biyaans utuu isaan haaran galfachiisin akkamitti inni warra lixa ajendaa koo akkamitti naa taana. Look, wantoota tiin of guyyoomsan entertainment jedhaan. What does it mean entertainment? Entertainment means it is something you do at your leisure time. Yeroo boqonnaa keetii wanta to go to entertainment jechuun hojjettee herga dadhabdee booda wanta to go to entertain wanta godhu bishaan daakuu dandeessa. Anam kubbaa taphachuu nan jaalladha. Garuu taa'ee isa isaanii ilaa namootni jireenyi isaanii full ta'e haa ilaalan.